Video kana keessatti WhatsAppiin akkamitti akka buutamu yookiin xalafamu fi yoo xalafame ammoo nama nu xalafisan akkamitti log out ofirraa goona wanti jedhu ni ilaalla jechuudha. Sirriitti video isin fayyadudha namoota biraan ga'e. Shamarroota kan kabajamoo fi jaallatamoo baga deebitanii gara peejii keenyaa dhuftan eegaa ni shakuudha. Yeroo hedduu namoota peejii kanatti ilaalan keessaa isa tokko jechuudha. Har'as wanta haaraa wanti isin fayyadu tokko isin qabdee dhufee jira. Just waan haaraa miti garuu waan baay'ee isin fayyadudha. Yeroo hedduu jechuudha namoonni garagaraa WhatsAppiin nu jalaa xalafamee WhatsApp akkamitti xalafnaa namoonni jedhan jiru jechuudha. So video kana keessatti WhatsAppiin akkamitti akka buutamu yookiin xalafamu fi yoo xalafame ammoo nama nu xalafisan akkamitti log out ofirraa goona wanti jedhu ni ilaalla jechuudha. Sirriitti video isin fayyadudha namoota biraan ga'e video kana share gochaa akkasumas like godha. Wanti isin galle jiraatamu comment irratti nu gaafadha isin deebisna jechuudha atattaman. So kallattii maan gara video keenyaatti isin dabarsaa video itti aanu keessatti isin barsee jira hanga xumuraatti nafaan tura. Ashamarroota peejii keenya baga nagaan gara peejii keenyaa nagaan deebitanii dhuftanii eegaa har'as wanta baay'ee isin fayyadu wanta baay'ee isinitti tolu qabadee isiniif dhufee jira. Ani shakuudha video kana keessatti WhatsAppiin akkamitti xalafamaa yoo xalafamee jiraate akkamitti beeknaa akkamitti yookiin ofirraa baasuu dandeenya nama nu xalafisan akkamitti ofirraa log out gochuu dandeenya waan jedhu isiniif qabadee dhufee jira. Kan video kana keessatti wanta kan hundaan ilaalla akkamitti kan hunda akka gootan ilaalla hanga xumuraatti nafaan turaan afeerraa kooti. Egaa akkuma argaa jirtan bilbila lama fayyadameeti kan isinitti agarsiisaa jiru. Bilbila isa karaa bitaatiin argamu kana jechuudha. Isa kana xalafee jira. Kana gochuudhaaf immoo appilikeeshinii na gargaaree jira. Appilikeeshinii kana linkii video kana gubbaa jiruu fi koomentii jalqaba irratti ni argattu. Egaa kallattiimaan gara hojii keenyaatti seenaa jechuudha. Akkamitti akka xalafee isinitti mul'isaa jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan isa silkii harka bitaa irratti argamu kana xalafee jira jechuudha. Bilbila harka bitaa irratti argamu kanaan xalafee jira jechuudha. Akkamitti akka xalafee isinitti mul'isa jechuudha. Appilikeeshinii kana keessa seeneetini keessa yeroo seenu appilikeeshiniin moobaayila bitaa irra jiru kun jechuudha. WhatsAppiin moobaayila bitaa irra jiru kun kana irratti na mul'ata yeroo kun. Kunamma kan WhatsAppiin kun xalafamee jira kan moobaayila bitaa irratti argamu kanaati jechuudha. So WhatsAppii kun meseejiin isaa wanta hundayyuu asirratti ilaaluu danda'a jechuudha. Kunamma kan bitaa irratti argamu jechuudha. Amma kan bitaa irra jiru kanas WhatsAppii kana bannee ilaalla jechuudha. Yeroo bannee ilaallu kun lamaan wal fakkaataadha. Baay'ee salphaadha baay'ee namatti tola jechuudha. Haalli isaa haalli itti xalafamu jechuudha. Kun gara akkuma argaa jirtan inni lamaan wal fakkaata lakkoofsa sirra jiratu asirras jira jechuudha. Amma kallattii mana akka itti xalafamu isin mul'isa. Fakkeenyaaf amma kanarra log out godhee yaaboo log out godhee ba'a jechuudha asirra. Akkaataa xalafamu dursarraa isin mul'isuudhaaf. Akkuma asirratti argitan kun appilikeeshinicha yeroo bannu jechuudha. Kun bifa kana yeroo bannu baarkoodii nuuf fida jechuudha. Baarkoodii kana nuuf fida. Baarkoodii kana yeroo nuuf fidu isa bitaa fakkeenyaaf kun amma bilbilli harka bitaa irratti argamu kun kan jaalalli kootii ta'a jennu kan jaalalli kootiiti jennee haa qabannu fakkeenya isin mul'isaa jira jechuudha. So ammas dhufneetiniin baarkoodii kana eegaa kallattiin xalafuun bilbila bitaa kanarra jechuudha kan jaalalli kootii irra dhufee mallattoo tuqaa sadiin kana tuqaa jechuudha. Yeroo tuqaa sadiin kana tuqu isa WhatsApp web jedhu kana jechuudha. Akkuma xiyyaan argaa jirtan jechuudha isin agarsiisa isa tuqna. Yeroo isa tuqnu jechuudha. Use WhatsApp on other device jedha link goona jechuudha. Yeroo link goonu kaameraa bilbila jaalalli kootii kana fideetiniin asirra baarkoodii kana scan godha jechuudha. Baarkoodii asirratti argaa kana isa kana scan godha jechuudha. Kunoo bifa kana akkuma argaa jirtan scan godha. Yeroo scan godhu kallattii mammaqa link ta'ee jira wal qabatee jira kun WhatsAppiin jaalalli kootii bilbila kiyya irratti naaf mul'ate jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun asirratti jechuudha. WhatsAppiin ishee asirratti naaf mul'ate kallattii haala salphaadhaan jechuudha. Yeroo hundayyuu bifa kanaan to'achuun karaa salphaadhaan baay'ee nama tola jechuudha karaan isaa. So amma immoo kan itti ilaallu akkamitti yoo namni nu xalafee WhatsAppii keenya yoo nu xalafee jiraate akkamitti baasuu dandeenya. Akkamitti jechuun nama san beekuu dandeenya yookaan of keessaa baasuu dandeenya guutumaan guutuu akka inni deebi'ee nu taa'u nu gochuu dandeenya kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Dursa WhatsAppii keenya xalafamuu beekuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf an bilbila isaa harka bitaarra jiru kana seeneetiniin Samboda iddoo tuqaa sadiin kana tuqeetiniin akka inni beekudha jechuudha akka xalafamu kaza WhatsApp web isa jedhu kana jechuudha isa fayyadame kino akkuma argitaa jirtan jechuudha ammasitti Firefox Linux kan kun bilbilli keenya WhatsApp keenya xalafamuu isaan itti agarsiisa jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuun beekuudhaafis akkasuma xalafuudhaafis baay'ee salphaadha akkasuma immoo keessaa baasuufis baay'ee salphaadha jechuudha xalafamuu jalaa bahuudhaaf jechuudha.
Amma kana nama kana jechuun namni xalafi kana baasuudha yoo barbaade isuma kana jechuun Firefox Linux jedhu kana mallattuma kana gadi qabeetiin jechuudha. Browserii kana gadi qabeetiin jechuudha akkuma agartan san booda asitti active yookiin log out jedha jechuudha akkuma mallattoo irratti argatte. Fakkeenya baqa log out godha jechuudha. San booda asirra ni qulqullaa'aa jechuudha. Log out yeroo godhu jechuudha. Kunoo qulqullaa'ee jira jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Xalafuu ammas deebiitiin yeroo laalu log out ta'ee jira kun asirra homaan jiranii bilbila kiyyarraa homaan omtuun jiran jechuudha. Kanaafuu amma asiin achi keessa na baasteerti waan ta'eef kanan laaluu hin danda'u jechuudha. Asirratti WhatsApp ishee hordofuu hin danda'u yookiin to'achuu hin danda'u jechuudha. Kun kophaashii amma akkuma isin jedhe jechuudha WhatsApp keessa seentanii iddoon kun bilisa yoo ta'e jechuun browseriin biraawwan jiraatiin bilisaa isin hin xalafame jechuudha. Osoo garaagarummaa reefuu jiruu fi kan amma jiru arguu hin dandeessan jechuudha. ባይ ሰልፋ ኢጋ ፈከናን ዋትስአፕ ናመስ ተዋቲ ጀቹን ተዋቹ እኛ የሰዎች ስልክ ሴቭ ሳናደርግ ሀለከናን ዋን ተበርባደ እንዳጎቹ እንደንዲሰን ይሄኛው በጣም አሪፍ ነገር ነው ምንድነው የምናደርገው ሲፎጀቱ አፕሊኬሽን ከነ ቡፈቹ ዳፍጀቹዳ ሊንኪ ቪዲዮ ጉባ ዮኪን ኮመንት ጀልቀበር እስኒፍ ካይ ቡፈቹዳን tuquudhaan buufachuun ni dandeettan jechuudha. Akkasuma viidiyoon kun yoo isinitti tole namootaaf share godhaa akkasuma like godhaa akka viidiyoon nama baay'ee bira gahuuf jechuudha. Egaa barnoonni keenya kanarraa kanumaan raawwatee jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nageenyi keenya qaccee addunyaa geettan hundatti isiniif haa baay'atu. Bye.